barbaaddu hataatu taatu akkana cinaa dhaabbattee aduu guyyaa baruu deemee akkanan deemee ni haa godhadhee deemee fuudhu qofaan ganama qofan sirraa arbaadu. خلاص واتكلم هنا سينا واتكلم أجندة اللي قدسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت انجل عيسى خلاص. Okay, dagi seni jerten guys, semua tu rumu dagi fada Muhammad tubati bejra. Wani Muhammad ananje kana mata koti. Miconis wani nanjate. Addam bana infusi sajate. Infusi fada apa mana khia. Khabajan infusi fada. Garu akka agenda tahu himbarbadu. Akka jette bonijen yo abba jibban hakasin akka naman jibban. Ustaz Muhammad egana finul tabu kana manji need ko rada please takka agenda media ra bokonna fudote himbe hujat agenda media osodie muti wan heddu takarranu gehe kanafi ana fi inni walitti hindem nu jatala mujiyo ani isa wajinin hindemu nama isa wajin dem nama biya khaysa jur nama isa rafa gontein fudu qaba nasrateen yajat innis nasrateen grubi msengira wala dufne nusadena so ni aradunya buru akhirada kanin soboto kotina khar rabbi guya qiyamana ragajacho rabbi fjacha mana bitadde dachi bitadde tinje Muhammad mana jarradde qabaje mani nan jarradde hun hararije harar kesa arattanya jejira kanarratti mo manni kuni miliyana lamatti diyataje malakan harka qabuni fitadde je sinigale qarshi takka hin qabu micoota tayni kha goredde jarati arsami ka khafalelle addan hafne kuno nadidde nahi khinan jatteje torban takka waljitti dubacha hinjurro nahi khinan jatte anarran dufne ani hawasni kiyya oromon warin radalad warid imma kiyya jalqaba gaduma na wardo fajirtani qarshi walitti buusana fuusi samananin qaba boniyeti yan itti galfadha jeetin itti laffee mana kana jaarradhe mana jaarrachu male buldala jaartin jaladhu tin galfachu hindandeenye nadiddeesini narra haftee jirti oromon oso ajandaan angorane rabbiif jecha jeela akka ilma saaniitti akka ustaasa saaniitti isif jaalala sitiif anis aarsaa guddaa kafale isin zaatiyaaf aarsaa guddaa kafalte waan rabbiin juumalee ta ilmi namaa jee hin taatu mana hawaasni itti gammadutti ballama hawaasni fadhii isaaniitiin naaqabee mana ifii isaaniitii itti gammadanitti waan dandee walitti buusanii ani Sheekh Musaa Suwaalaatti dhaqee nafuusi sijaanii waaniin alarraa oliin galu naaf hawaasni kiyyaa qopheessu hawaasni kun dhimma kiyya jalqabaa haga dhumaa jala jira biraan naagee ajee yaa Oromoo. Ustaanni kun akka jee eegaan boniyya walitti dhufe ajandaa takkaan baanee jee amma garuu ajandaa ta'uu hin barbaadu sababa ajandaatti ustaasonnis nadheessanii sheekottinis nadheessanii darasoonnillee nadheessanii waa meeqaatu narragee diin irratti haganagee obboleessi keenya kun jaalalti waan naman goone hin qabdu osoo ustaas boniyyaadhaan osoo boniyya waliin jaalatin Muhammad hin beenu nuti gaarii ta'us hamaa ta'us jarjaraa ta'us suuta deemaa ta'us hawaasni Oromoo hin beenu eega isaa walitti dhufan agarre kanallee ka godhe qeequmsa garagaraa kan deddeebii keessatti dhufuutu obsa fixachiisee miciyyoon akka gabbaatee dubbatu innillee akka gabbaatee dubbatu godhee akka nama isaa wajjin mana tokko keessa dhalateetti jara kana amala isaanii barannee haala isaanii barannee jireenya isaanii keessa akka hawaasaa seennee jirra eega seennee jirruufuugaa wanni isaan irra geentana ani wanni jechuu barbaadu dhiiraas ta'e dhalaas ta'e bultii jaarrachuudhaaf yeroo kaatan haasawa kana jidduuniin buusa yeroo bultii jaarrachuu kaatan jaarsa kee meediyaarran fidin jaarsi tee meediyaarran fidin jaalallee kee meediyaarran fidin jaalallee teetillee meediyaarran fidin kana maalin jechuu barbaade meediyaarra wanni dhufe takka ta tolte nagarre takkee nasiibaa nama mataa jabaatuu fi nama obsa qabu akka Hamzaa Haajii fi akka Aashitti Abbilee malee akka Nasrii Aanoolee malee meediyaarratti namni bultiin gabbaatee tolteef hin jiru. Nasri meediyaarra fuudhe Hamzaa keenya kunis meediyaarra fuudhe
garuu bilchinaan bultii isaanii jabeeffatanii alhamdulillah namoonni akkanatti ifirraa amantii qabdayyoo taatan malee jaartii ta'e jaalallee ta'e sooshaal miidiyaan fidini wanni amma goonu Hamzaanis jira Hamzaa Hajii ustaaza keenya ballama qabaaf hawaasa nama 3,000 jirtanii faraqatti ol seenaa fadhii teessaniin ustaazni ganaa miidiyaa irratti hin deebi'u jeeqnu shuluk jeebu'ee jira agartanii jirtanii because yoo yaadattan ta'e baabaa sheekamiin Ibroo ustaaz Mahamad Bayyaanii bilbilee gorsa bilchaataa tokko jedhe anillee mooshinal ta'eetiin viidiyoo takka waraabee ture ustaaz Jamaal Aliyyiitii fi ustaaz baabaa sheekamiin Ibrooti waan dabarsee qabaa haa kabajamu baabaan amiin dubbisee waan jeen miidiyaa irraa gabbu'i dhiisi dhimma kana jaartii ta'e lafa gabbuufadhu lafatti waan gootu godhadhu jeen Muhammad gorsa baabaa sheekamiin Ibroo sirriitti fudhatee jira gaa'ee sagalee kana biraan ga'a wallahi sirriitti fudhatee jira ani ammas wananin jechuu barbaadu ulamaayin teenya tabiyya keessa jirtan ka Harargeedha siigalee Abdurrahmaan Hussein baabaa sheekamiin Ibroo Sheekh Jamaal Aliyyi abbaa keenya khajaalannu khabanyu sheekh keenya guddaa akka Itoophiyaatti qabnu Sheekh Musaa Su'aalaa barsiisaa Muhammad Bayyaan Muhammad nuufuusi isaan tala jaalattan waan dhabdan akka hawaasaatti nu gaafadhaa intalee sinirraa gammaddan mucaa kana qabaa nuti qaba mucaan kun nama xiqqaadha quraana irratti haga nagee qalbiin isaa cabxee jirti yaa'is Oromoo ilma keessanirra dhaabaa laala obboleessa keessanirra dhaabaa laala gurbaa haboo taatuuf gurbaa adda taatuuf yookaan ilma kee godhi Muhammad Bayyaan laali namni hundinuu jechuudha dhimma isaa kana ammoo booda ajandaa qoosaa keessaa baasaa namni rabbii guyyaa qiyaama sodaattan ka islaamummaa qabdan ani fitadhee jira mana qabaa fi gargaarsa isaan malu Oromoon biyya keessaas ka biyya alaatis isa duubatti godhaa mucaa kana gateessisaa galatooma ummata islaamarraa nama haqa qabu Muhammad Bayyaan barsiisaa diinaati sababa rabshaa kan deddeebi'ee Muhammad ol galchu jechuu jiran sababa rabshaan kun hedduu deddeebi'ee waa hedduutu irraa badee okay jechuu jiran sababa rabshaan kun Nasra dhiifama Nasra anamma ati gammaddee kan yoo kaawu ati dubbii haasawtu yoo kaawu anamma wallaahi dhiifama narraa ta'a osoo dubbuma kiyya kanaa yoo haasawuu baattanii waa hundallee osoo dhiiftanii ilaa ani Oromoon ajandaa haasawan godhatu malee nama waa takka illee nayyee jiru nagarra dhiifaman narraa ta'a waa takka illee ga'ee gabaabsaa an xumuree gabaabsatan jira ammoo kan hin dhiisiniidhaam namni rabbii fi guyyaa qiyaamaatitti amantan kan hin dhiisin ani milyoon tutuni naaf barattootiyyaa akkasuma jiin anaafis ta'e nama hundaafis amaanaadha dhiirti biraalleen akka ittillee hin taphan dhiirti biraalleen akka ittillee hin taphan akka inillee hin haadara akka sababa keessaniin illee jechaan illee tuyxanii islaamummaarraa akka hin baan yookiin akka amantaa teessan jabeeffatti namni ilmi namaa kamuutu ni dogongoraa waan ta'eef rabbiin hireen harka rabbii jirti jaalalti immoo jaalaltinis harka rabbii jirti akka namni tokkollee jechaanis ishillee hin xunne akka obboleettiitti akka obboleessaatitti akka jabeeffatan hadara inuma kabaja islaamummaatiif jecha kabaja obboleettii teessaniitiif jecha bakka guddaa naaf qabaadhaafi ana mallee taanaaf bakka guddaan qabaa wallaahi mallee taanaaf ani na biratti dubartiin na biratti kabaja guddaa qabdan gafeetu yoo ta'u gurtellee dhageeffadhaa na biratti dubartiin kabaja guddaa qabdi yoo nan gafedhe wanta iyyee jedhallee carraan adda nu baasellee na biratti dubartiin kabaja guddaa qabdi kabaja na ulfina na biratti qabdi haa ta'u waan takkallee akka waan takkallee isin hin jenne yoo ka dandeessan kan taatan ani wallaahi ani sa'aartuun barbaadu anaaf qaadii walitti beesti firendiidha. Saniifuu ani qaadii namaa tiisuun jaamaa agartee nama bultii namaa tiiserraa tokko. Qaadiin like akka afaan isaa kanaa miti wallaahi dafee aara dafee waa balleessaas. Saniifuu yoo waliin beeynu jeesan akka inni je'uun fudhadha amma waa hundattuu. Viidiyoo 600 oliin jeebar nasraa tan agarsiise 600 malee 600 oliitu bira jira. Tanamaan ani beekuu
Kanina jiraachii namaa arraba nama ilmaan qabu. arraba nama dhugaa himu jiru fakkaatu isin lamaan irraa hin beeku. Inni ni kijibaa je. Iddoo dhibba jaabbira jira. Qaadii ati nu ibsi. Mee odoo nuun ibsine namni kun anti araboon namni kun duraan keessaan na doorsisaa ture jedhe. Kana agar jiru kuni bakka kana jirta bakka kana jirta bakka kana jirta eessuma jirta kana aadaa akka kana amma maal jedhisiita miidiyaa mana wayii seenee nin beekaanii wajji nyaannaa wajji dhugnaa bakka takka gallaa guyyaa lama dura argeeniin ture amma sooshaal miidiyaa cufatee badeen jiraa jedhee haasaa ture. Ani garuu hin beekuun profaayilii isaa jedhadhee seenee suuraa isaa illee yoo ilaalu nama beekuun garuu asiin jira nambara illee na ergee jira. Videoon 600 inni jedhulleen soba. 600 eessaaf 600 miti maal jechuudha. Ayyee ati sagalee ta'e takkaan dhagee sagalee ta'e takkaan dhagee viidiyoon haadha faatee na bira jirti jettee obsi. No sun harki tokkos godhee viidiyoon haadha faatee si bira jirti mee. No soba. Harki tokkos godhaa bar. Soba. Duuba haadha faatee. Anu agare bira jirti. Anu nagarsiise. Ijati jaaniin akkana agare laa. Asaa onuu dhiisaa gaabbolee soolaa nama kun nagarii dubbachaa jira. Haadha faatee ni jaalannaa obsi mee kamaal waan na quuqee jira. Haadha faatee ni jaalannaa. Haati faatee baalagummaa hin qabdu. Garuu dhugaa dubbatti daffaariidhaani. Ana faati faatee hedduu attaa golgoona garuu wal jaalannaa. Kanaaf mee uummata nama 826 irratti haati faatee viidiyoo sibiraa hin qabdu mi. No soba. Maaliif jette jecha san? Hin jenne anaa miti barkan jedhe. Eenyu Haati jedhe? yoo na godhanii bara haati suuraa kee irra kaanii hidhatu godhan malee anaa. Okay. Saniifuu guys family. Maa si doorsisaan turre namni sagalee kan kee onna godhee walitti hidhee maal godhanii gurbaan lafa kanaa miti gurbaan lafa kameediyaa irraati miti gurbaan lafa nama addaati. Waan inni ani jati jaana gare waan Matinta sobarran jiru bari hin jiru. No hanasra. Waan inni sobu dubbatu baana harkar amantaa. Amma inni fakkeessuu fi nama birattiif jaalachiisuu fi waan nagaa dubbatu. Tawarnin gitu. Isa fuulaan beeyna fuulaan as beey meeti. Injira. yaa bay jedhiin be. As beey. Nasra nanti itu apa? Ya kamal. Nasra yookiin haaba yoo hin baane gadi buusi. Muti taran si kana kuno. Muti ran. Mamu tara kan taaf na basa. Kuno yo isini wal beenette yo saaba keete sidis. Kuno. Prate muti taran. Wala ko sa kon baresa. Barres. Yo Akan na basu mo ditara kan no fidenda. Akan na basu mo. Akada mo na ke kama kabuso. Oi. Kadi amat nasra Anama kalifaan dhufe kalifaan na raggata Anjela milik anama. Ibai walta tana. No kalifaan dhufe ani. No walta tana. Wallahi walta tana ram because No walin taanu. Intaan ni na biro. Koi walti sana rarsala. Wani te. No, ne ragatu nam to ragatu hindu bine nasra fi ofsa fi Wallahi sana. kamalini king kamalini assalamu alaikum jechuru ke. No. Ayye dubbatu kamal. Osin guddisaa dubbatu. La nasra wanta kan dubbadda yooni fi behelle yoona baaselle wanta kan dubbadde boo barbaada fidis. Gurbaa onneen saa gubbaarra jirti. Mee ati xiqqoo takka waajee inni mana kanaa gad darbiiti. Yoonni gabbudhee viidiyoo ana jettanii amma poostiin goone ni agarta. Qaadii qoree. Viidiyoo namaa moo? Gurbaan kun ni soba maarraa dhaggeeffatta Nasra. Gurbaan kana konfidansii qabuus harkeen beeku. Gurbaan hedduu konfidansii. ilan. Darbe ayye kamal. Anama. Video ni kadi baik kadi beku. Obsaan na injiran kajeru kun obsaan. Yeroo dheeraa asirra turre. Nattuu dawwadee si geessaa jiranii birrii ebaluufaa walitti guuraa jira. Ajandaa uwwisa beeyta. Ajandaa uwwisa. Nama gaarii miti inni soba. Dhugumatti jedha sarareetti dha. Obsaa kaliifatti bareedee beeka. Ajandama wanni naasoo kun ajandamaaf haasaa malee waaqumna garaa miti. Nasra hojii kan keenyaa anama kaliifoo cinaa taa'uu hin danda'u. Dhuddeedi qaadiin immoo viidiyoo fakkeessanii kan asirrallee kan arafaatellee kan namaa bira hidhanii footoo wayii fakkeessan.
Amma waa'ee haadha faatee eega kaafne irra dubbanne. Haati faatee namoonni nama miidiyaa kanaa dhalaa jajjaba dhalaa waa dubbatu dhalaa ofitti amantummaa waa gootu. Gastiin haa tolchi asuu bilis gastiin haa tolchi qaadii isin ol deebisa attuma jala ture. Ayyee. Waa itti maxxansuu waa waliin jechuun homa jiru. Laakiin hagana gadi buutee sadarkaa kana geessee qaadilleen viidiyoo akkasii biraa qaba jedhee never ever gonkumaa waan amanuu miti. Ajandaan amma ajandaan waa'ee viidiyoo walitti gastiin haa tolcha rabbii jaa. Abdii wal murachiisa bultii wal diiga waan dura tareettuu gaddine. Hottol deebi'a kamaal gastiin akka tokko na taate gastiin na gurraachomsite. Hotta amma iyyee takka takkaan ol deebi'a. Na cuqqaalee hoo kamaal dhiifama ol deebi'a ammoo nama bayyaan dhufee jira bakka.